Jirra jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa kan daawwachaa jirtan AMN Plus qophiin carraaqataa keenyaa eegalee jira. Carraaqataa har'aan gara kutaa magaalaa Malkaa Noonnootti imallee dargaggoo abbaa kalaqaa hedduu ta'e waliin turtii taasisna. Turtii keenyaan dargaggeessa kanarraati waan baay'ee barattu muuxannoo gaarii argattu jenneeti kan nuti yaadnu. Qopheessaan qophichaa Muktaar Abdallaati. Haga xumuraatti nu waliin tura. Hayyi gaaddisa akkam naguma naga sena hayyi jirra naguma jirra baga nagaan nu eegdan akkami wajjin naga bareedadha homaan jettan jajjabaattu nagaami jirra kalaqa hedduu akka hojjetatlee natti himtee turte bilbilaatiin waa'ee kalaqa kee maalirraa kaatee kalaqxee maal akka kalaqxee faayidaa maaliif akka oolu turtii wajjiniin taasisna jedhee yaada. Isinis waan dhuftanii sa'aatii fi yeroo teessanii saarsaa gootanii waan dhuftanii immoo jajjabeessuu irratti waan dhuftaniif baay'ee isin galatoomfanna. Gara kutaa keenyaa seennu. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa kan daawwachaa jirtan AMN Plus qophii carraaqataa dargaggoo abbaa kalaqa hedduu ta'e gaaddisaa isaanii waliin argamna. Kalaqa hedduu akka qabdudha kan odeeffanne waa'ee kee gabaabsitu nutti. Injiinar Gaaddisaa Saanii Muhammadin jedhama. Kan dhaladhee guddadhe magaalaa Aanaa Habiroo magaalaa Balballeettiin dhaladhee guddadhe barumsa sadarkaa lammaffaa qalamsumaa fi Hararittiin xumure akkasuma yuunivarsiitii Haramaayaa irraa sooftiweer injiinariingiidhaan xumureen kalaqoota baay'ee hojjedhe. Yuunivarsiitiis wantoota kalaqaa turte argaan ture waan ta'eef achirraa jalqabde moo yeroo sadarkaa tokkoffaas barattu yeroo sadarkaa lammaffaas barattu wanti yaayaalaa turte jira. Kalaqni ijoollummaarraan fedhii kiyya ture wantoota adda addaa yeroo ijoollummaadha. Wantoota akka firiijii xixiqqaa fi wantoota reediyoo meenteenaansii illee hojjechaa ture. Waa kalaquun miira guddaa keessatti uuma waan ta'eef ijoollummaarraa eegalee waa'ee dandeettii kalaquutii fi waa kalaquu kan hin jaaladhu. Yuunivarsiitii illee kan hin seeneef barumsuma kiyya kanneen kalaqa gabbisan san barachuufiin barumsa sooftiweer injiinariingiidhaan yuunivarsiitii seene. Waan takka kalaquudhaaf keessattuu meekaatiroonikii injiinariingii jedhanii waa sadii jira. Meekaanikaal, elektirikaal, inda sooftiweeridha. Waa sadeen kana gaafa walirratti deebistee piroodaaktii feete akka addunyaatti hojjechuu dandeessa. Geemii irraa kaatee ilaa rookeetatti illee jechuudha. Kanaafuu yeroon jalqabaa meekaanikaalii fi elektirikaalii keessatti guddadhe sooftiweeridhaan of cimsuuf immoo barumsa kiyya yuunivarsiitii seeneetiin sooftiweeridhaan of gabbisee achuma keessatti illee wantoota hedduun kalaqaa ture jechuudha. Namoonni baay'ee immoo kennaa isaanii of keessatti arguuf baay'ee rakkatu. Akkasii. Ati akkamitti of keessatti argite? Kuni viizhinii waan jedhamu jira mul'ata ilmi namaa wajji dhalatee erfa gartee of baree boodallee argachuu danda'a viizhinii ofii. Kanneen biraan immoo through process deemsa keessa jireenya keessa argachuu danda'a. Ani gaafumaan dura dhaladhu wantoota tokko kalaquudhaaf wanti na kakaasu akkamitti meeshaan kun hojjeta kan jedhamu gaafii natti uuma ture. Meeshota elektirooniksii yeroo argee baay'een gammada. Akkaataa isaan itti dalagan laaluudhaaf immoo baneetiin ilaalaa. Kanaafuu viizhinii kiyyaa uummata kalaquudhaaf kaka'umsa waan ta'eef ijoollummaarraa keetti kan waan san argachuu danda'e jechuudha. Ergasii barumsa sadarkaa tokkoffaaf sadarkaa lammaffaa xumurtee gara yuunivarsiitii Haramaayaa seente. Achi keessattis kalaqa garaagaraa kalaqxee ijoolleetti yeroo doormii keessatti argisiisaa turte viidiyoos argaan ture waan ta'eef hojiilee kee yeroo sana turannatti. Yuunivarsiitii keessatti wanti nan hojjedhe waa sadii konkaarantii hojjedhe. Tokkoffarratti namni simmeetii gartee fedhii teknooloojii qabu yeroo baay'ee waan guddoo dalaguu yaala waan ta'eef yeroo san keessatti tokkoffarratti roobootiin hojjedhe. Roobootii miinii entertainment robot kan ijoollee taphachiistu daa'ima taphachiistu roobootii tokko hojjedhe ijoolleetti agarsiisaa ture yuunivarsiitii keessatti yeroo hin jiru. Yeroon haala biyya keenya ilaalummaa yeroo sadarkaa roobootii saniitti ce'uu waan hin geenyeef yeroo san keessatti deebi'een home temperature monitoring system hojjedhe. Kanneen legjeeriidha meeshichi nan hojjedhe. Gizee sitti qabbanaa ofiif oomisha. Gizee sitti oomishu ofiif qabbaneessa. Akkasumas seensarii temperature seensarii qaba. Environmentii temperature jiru seensii godheeti. Akka mana kana keessatti sitti ni soomne sitti illee hin qabbanoonne haala mijaa akka ati argattuuf kan si taasisudha. Sanillee yeroo ilaalu immoo biyyi teenya sadarkaa legjerii kanatti yeroo baay'ee hin ceene jedhee waan hin amanuuf wantoota akkasiisan immoo gama piroototaayipii qofan agarsiise malee gama piroodakshinii irratti hin eegalle. Akkasuma mobaayilii appilikeeshinaatiin hojjedhe. Mobaayilii appilikeeshinaan hojjedhe. Ijoolleen yeroo baay'ee yuunivarsiitii keessatti ni rakkatu. Galmaa ofiistee liinkii dhugaadhaa argachuuf wantoota adda addaatu rakkisaa ture. Sanirratti kan hundaa'u Itiyoo Yuunivarsiitii app jedhee appilikeeshinii tokko hojjedhe. Appilikeeshinii san immoo developpeer fan godhe booda sooshaal miidiyaa irratti gaddisee namoota hedduutu fayyadamaa jira.
Appiin sun inni fayyadu tokkoffaarratti wantoota yuunivarsiitiin gadhiistu beeksisas ta'a wantoota akka gartee galmees ta'a pileesimentis ta'a wantoota hundaa'u yuunivarsiitii 45 walirratti emerjii godheetiin bifa salphaa ta'een akka namni argatu offline illee akka lood godhuu danda'uuf appilikeeshinii san hojjedhee sooshaal miidiyaa irratti gadhiisee yeroo sanitti namni hedduun fayyadama istiil ammallee fayyadamuu jiranii. Kan daabboo kalaqxee achumatti naannoo Harargeetti already hojiitti galchiteettami? Yeroon jalqaba dhaqu daabboon hin jirtu biyya teenya. Maashinii tokko hin jiru. Singil maashiniin kan biyya alaati seenes ta'e kan biyya keessatti singil maashiniin hin jiru. Maashinii hojjechuun qaba jedhee murteesseen hojjechuu eegalee waggaa tokko gaafa gahu maashinii san xumuree egzibiishinii godheetiin ture. Sagantaa dhiyeessee achirratti namoonni baay'een achirratti dhiyaatuu danda'anii jiranii. Maashinii yeroon kalaqu seetuma taa'uuf miti. Yaa'u maashinii kanaan gamoo fuulduratti oomishee namoota hedduu biraan gahuuf waan ta'eef maashinii akkuma kalaqee egzibiishinii godheen gara hojiitti sappoortii maallaqa xiqqoo sappoortii godhanii jira. Maallaqa saniin yeroo san gara hojiitti seensee istiil amma nama 6 hanga nama 5 irraa hanga nama 6tu hanga ammaan tana maashinii sanirraa fayyadamaa jira. Daayireektilii warri qacaramee jiru jechuudha. Akkasuma warri garteen daayireektilii fayyadamu immoo namoota 10,000 lakkaa'aman kan naannoo san jiran daabboo fayyadamuu jiranii. Ati kalaqxee already kalaquun kee qofti gahaa miti waan baay'ee si barbaachisa waan ta'eef wantoota si barbaachisan qaama si barbaachisu irraa akka deeggaramtuuf wanta ati gaafattee itti milkooftee jira. Ammas immoo wanti akka chaalenjiitti kaasus maaltu jira? Iddoon eebbisanitti namoonni na gargaaran hedduu jiran. Kanneen akka bulchaa Balballeettidha obbo Muzammil Hashim kan jedhamu akkasumas bulchaa Aanaa Habroodha obbo Hassoo kan jedhamu isaan egzibiishinii na godhanii deeggarsa sadarkaa aanatti sadarkaa danda'anitti hanga 100 na shallamanii waa hedduu na deeggaranii turan. Garuu immoo sun qoftiin akka biyyattiitti waan kana baay'isuudhaaf gahaa miti. Tokkoffaarratti pilot phase dha kan namni irra jiru. Pilot phase jechuun yeroo product takka oomishtee sadarkaa yaadarraa ka'ee ilaa milkaa'ina bira kutee ilaa biyyaaf dhiyeessuu irratti sadarkaan pilot phase 10 irraa hanga 20 takka oomishtee laayinaan asiinis keessee iddoo hojiidhaa argattee maashinii kana community biraan gahu. Sadarkaa sanii irratti immoo irratti hojjechuudhaatti jira. Garuu immoo qaamni deeggaru sadarkaa kana irratti hanga ammaan tana hin argamne. Kanaafuu qaamni deeggaru sadarkaa kana irratti gaafa argame maashinii habba 10 irraa hanga 20 takka gaafa oomishtee namoonni dhufanii achi takka 2-3 bitatanii gaafa jedhan gaafa kaan immoo sadarkaa expansion irratti 50 ol oomishtee hawaasa bal'aa biraan gaafa geesse. Biyyoonni elektirikaa akka keenya rakkachaa jiran hedduu jira. Gama biyya alaa hunda ekspoortiin godha jeetiin yaada bal'aa qaba. Maaliif kana irratti ga'umsa guddaan qaba. Wantootuma ammaan tana maateriaalii fi wantootuma startup kaapitaalii kanaatti nu rakkisu jira malee namoota bal'aa biraan yeroo gabaabaa keessatti ni gaajeetiin aman. Akkasumas namoota 10,000 lakkaa'amaniif carraa hojii numa jedheetiin. Harargee irraati amma gara giddu galaatti dhuftee jirta. Giddu galaatti dhufuun kee immoo gaariidha jedhee yaada. Maaliif namni hedduus addana jira waan ta'eef dimaandiin daabboo waliin wal qabatu dimaandiin meeshaa ati hojjettu waliin wal qabatu gabaan isaas jira yoo irratti hojjetame jedhee waan yaaduufi atis kanuma yaadde gara dhufte. Akkas maaliif product takka gaafa oomishtu gama seentariiti. Seentarirraa gara lookaalii yookaan gara gartee ruularii expand goota waan ta'eef iddoon kun iddoo murteessaadha. Wanta namoota bal'aa biraan gahuufis iddoo murteessaadha. Duraan isa sirraa dhaqeetiin oomishee teestii godhee achitti waa hunda fixee hojii sitti eegalee waggaa 2 ol ammaan tana kan itti hojjechuu jiru kaachi jiru. Amma immoo asirratti gaafa galtuu asirraa expand godhuufis haala mijataadha. Maateriyaala ati bittus naannoo kanarratti waan dhiyaatuuf koostiin isaatis gadi bu'aa. Koostiin isaa gadi bu'ee jechuun immoo koostiin maashinaati namootaafis dhiyeessitu akkasumatti gadi bu'aa seentariin bu'uuraa fi dirqama jedhee waan hin amanuufin gara kanatti galee. Maashina amma asitti hojjettee qabduutiin daabboo fa'aa tolchaa jirta miti ree? Isas hin daawwanna. Kanneen kan asitti agartan kun maashinoota daabboo gosa 3 isaan keessaa tokkoffaarratti mikseriin ni jira. Daaf mikseriin kun daqiiqaa 25 irraa ilaa daqiiqaa 30 keessatti qooshaa yookaan daakuu kiloogiraama 12 irraa ka'ee ilaa kiloogiraama 25 bukeessuu danda'a. Wanni barbaachisu kana qofa qayyaruudha. Yeroo jalqaba taatee distiin xiqqoon dirqama waan ta'eef xiqqoon jalqabama waan ta'eef kuni singil feesiidhaan dalagaa haga kiloo 25 keessatti daqiiqaa 25 irraa ilaa daqiiqaa 30 keessatti bukeessuu ni danda'a jechuudha. Kun immoo steam jaaniin kuni Bakkatti bokkoo jechuudha. Bakkiitti daabboon kun akka inni ol ka'u ta'u maaliif kwaalitii daabboodhaa ida'uudhaaf kun steamidha. Yoo bantee ilaalte al tokkotti daabboo paatiraa 20 al tokkotti wanti godhuu danda'a. As keessaa akkuma ilaaltan steama jira. Yeroo bishaan kun ho'ee isaatiin ilaa digirii 25 irraa ilaa digirii 45 keessatti paatiraa 30 paatiraa 20 afuufuu danda'a jechuudha.
Kun immoo yoo halaaltan taate kuni beekarii maashiniidha. Deek taayipiidha. Gosoota maashinii daabboodhaa abba sadii abba shanii oltu jira. San keessaa kun deek taayipiidha. Deek taayipii jechuun mana lama qaba. Jalaan lama, gubbaanis lama. Jalaa fi lama gubbaanis lamaan kana yeroo takkatti daabboo 60 irraa ilaa daabboo 120 deeqaa 12 irraa ilaa deeqaa 15 keessatti produce godhuu danda'a. Maashiniin kun maashinoota biyya alaarra jiruu fi maashinoota biyya keessa jiru irraa wanta adda isa taasisu guddaadha qaba. Maashinoonni biyya alaa jiru akkuma beekamu qoxaarii 3 feesiidhaan dalaga. Paatira 4 ol 3 feesii yeroo jedhamu qoxaarii guddaadhaan dalaga. Qoxaariin sun immoo argachuudhaaf ni ulfaata. Akkasuma haalli kafaltii isaatiillee haalan guddaa. Nuti immoo ilaa paatira 6 single feesiidhaan qoxaarii manaatiin tanuma namni hundi iddoo qabu itti fayyadamuu danda'uudhaan akka inni baafamu irratti hojjenne ammas kan biyya alaarra jiru wanni itti caalaa isa godhu meenteenaansiin isaa haalan salphaadha. Haala meenteenaansii isaa aksiisarii isaa naannoo argata. Namoonni suphanillee namootuma naannoo jiru. Kanaafuu maashiniin kun wanti adda isa godhu waa lama kan biyya alaarra jiru. Kan biyya keessa jiru immoo waa hedduudhaani. Tokkoffaarratti kan biyya keessa jiru irra hedduun maanuwaaliidha. Kun amma yeroo daabboos keekiis wantoota adda addaas gizee gootu tempereechar kontirooliidhaan kan deeggaramedha. Kana jechuun ho'aa hanga fenti itti kennuu dandeessa. Itti ol qabdee irraa gad deebisuu dandeessa. Kanaafuu kuukiis keekii fi wantoota adda addaa itti hojjechuu dandeessa. Ka'umsi kee maalidha? Galtinati as keessattis fayyadamte kan biyya keessa meeshaalee naannootii argatte immoo wanti alaabitti fayyadamte itti galchite jira. Wantoonni nan alaabitti takka illee hin jirtu. Lookaalii uuma jiru fayyadamna. Sibiilota yayyabuu kana fayyadamuun maalidha? Kwaalitii daabboo irratti dhiibbaa qaba? Tokkoffaarratti sibiilota osoo hin ta'in wantoota nuti irraa tolchinu jira. Wanti heat plating system kan jedhamu jira. Akka oowwa dabarsuuf kan fayyadamnu sani malee kanneen biraa immoo durabilitii akka yeroo dheeraa bichaaf ta'uuf sibiilli nuti fayyadamnu sibiiluma haphee wayii kan ammaan tana deemeetuma iddoo itti badoo osoo hin ta'in sibiila jabaa kan waggaa 10 ol hojjetu akka bichaaf hojjetu yaadameeti kan hojjetame. Kanneen biraa immoo heating system ofiif daleena kan biyya alaatiin binnu sani elektirika kan akka inni qaqqabu wanni godhu heating plate kan nuti daleenu. Productiin takka yeroo oomishtu feezii 4 qaba. Feeziin tokkoffaarratti ideaadha. Lammaffaarratti immoo prototype kan jedhamu. Prototype jechuun wantootuma jiruun agarsiistee wanni kun dalaguu ni danda'ama kan jedhamu. Sadaffaarratti immoo MVP waan jedhamu jira. Sigalee minimal viable product waan jedhamu jira. Ofiif fuutee osuma gara gabayaatiif hin dhiyeessin ofiif iddoo tokko iddoo lama iddoo sadiirra saayiboota keetiif hojjettee isaanii wajjin hojjechuu iddoo jedhamu jira. Ammaan tana sadarkaa san irratti namoota ofiifis mana daabbootiin qabaasittis itti hojjechaatiin jira. Gara biraatillee saayiboota kiyyaaf kan hojjedhee isaanis itti hojjetaa jirantu jira. Amma immoo maashinii kana baay'isee oomishuudhaaf immoo ni beekama. Startup kaapitaalii barbaada. Maallaqa hagamii si barbaachisa kana hojjechuuf ati yeroo hojjettu? Kana hojjetu sarratti hundoofteetis gatii isaa murtaawaa waan ta'eef. Kan biyya alaatti galu yoo ilaalame abbaan tokkichi isaa mana miiliyoonaa keessa jira. Kan numti xixiqqaan isaatu 500,000 ol 600,000 ol wanti hangalatti ilaaltu kun seetaappi gootee mana daabboo tokko banuudhaaf kan afurii kana qofa fayyadamtee kanaa fi kana yoo fayyadamte gara 600,000 ni fixa. Garuu immoo an kana gara 300,000 gaditti gadoo qabee kan waan hin hojjedhuuf kana immoo hanga abba 10 takka oomishee pilot phase hawaasaaf hiruudhaaf immoo dandeettii yaa'u atis ni madaalta jedheetiin yaada. Sadarkaa ammaan tan expansion irra jira. Sadarkaa babal'isee hawaasa bal'aa biraan ga'uudha. Mana daabboo ofiifillee ni qaba. Laayisensii illee baasee namoota hedduu itti qaxaree kan hojjechaa jiranii asittillee kaarantii hojjechaa jiranii yaa'u hanga nama 6 takkaaf akkana carraa hojii uumee waan jira waan ta'eef kan itti hojjechaa jirru kan namaafis dhiyeessaa jirru waggaa 3 dabree jira. Bara 2022 irraa ka'ee hanga ammaan tanaati production kanarra kan jiru. Haalli maintenance isaa salphisnee kan daleen. Biloona 3 qofa siin baasuudhaaf biloona 4 qofa siin hiikuudhaan waayira namumti suphaadhaa namumti fedhe jechuudha. Yuuzariinuu yookaan abbaan gartee bitatee oomishu tiitooriyaalii itti agarsiistee waan ofiifuu laayina isaa sirreessuu danda'u. Wanta akka maashina biyya alatti bunni jee badii tartakka namoota ekspertii yookaan namoota professionaalii waa'ee saniitiif ta'an itti barbaaddu miti yeroo dheeraa yeroo dalagaa adda kuttee yoo ni immediately qabaduu taate waggaa 8-9 booda akka tasaa qabaduu taate yuuzarii yookaan bichi gartee maashinii irraan godhu yeroo xiqqoo keessatti isa suphee itti fayyadamuu danda'u osoo hojiin isaatu jala addaan hin kutamin jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan MN Plus qophiin carraaqataatti fufee hiriyoota isaa yeroo dheeraa isa waliin turan waa'ee kalaqa isaa irrattis waa dubbachuu warra danda'a waliin turtii taasisan ammas turtiin keessan waliin haa ta'u. Ibrahim Ali Abdallaan jedhama dhalataa godina Shawaa Xaanaa Baakuu Tibbee magaalaa Shobokaati. Gaaddisa afaan waggaa 6-7 dura yuunivarsiitiitti wal beekna. Inni dhalataa godina Harargee Lixaati. Yuunivarsiitii Haramayaa deemnee achitti wal barree jechuudha. Achittis kalaqoota 3-4 dalagee jira.
as dhufee maashina daabboos bakka dhalootaatti galee dalagee wanta kanaan bal'inaan irratti hojjechaa jira. Akkam ture yuunivarsiitii keessatti hojiinsa? Namni erguma dhalatee erga of bareerraa ka'ee abjuu qaba. Mucaan abjuu isaaf barnoota isaa irratti fookas godhee wanta hojjechaa tureef nuunis darbinee wal arganna. Maaliif yeroo baay'ee koompitara kana faana oola waan ta'eef kalaqa sammuu isaa keessa jiru irratti fookas godhee hojjechaa ture. Yeroo wal arginutti yeroo mooraa keessatti wal diipaartimentiin keenyas tokko miti. Garuu bifa kanaan hojjetee mooraa keessa soo jiruyyuu roobootii kalaqee appilikeeshinii Itiyoo yuunivarsiitii kan jiru kalaqee sana hunda irratti intanaa jechaa turre. Yuunivarsiitiin illee jajjabeessaa ture. Abjuu isaa milkeessuuf halkaniif guyyaa hojjechaa ture jechuudha. Achuma soo jirus wanta 2-3 kalaqee erga achii ba'ee garuu maashina daabboo bifa salphaatiin humna ibsaa xiqqaatiin tolchuu danda'u hojjetee ammas ofiisaas itti fayyadamee irraa koostii argachaa jiru jira. Bal'inaan hojjechaa jira jechuudha. Wanti dhaamuun barbaadu asuma irratti kalaqa tokko hojjechuu chaalenjii si godhee waggaa 2-3 turtii sana keessa dabarsitee kalaqxee kaateetu wanta kana qaamolee mootummaaf biiroolee innoveeshinaa biiroolee carraa hojiif dhiyeessuutu irra guddaa chaalenjii nama godha. Ammas akkuma argitan dhalootaan qaama miidhamaadha. Ariitiin biiroolee deemee carraa argateetu irratti fayyadamuu hin dandeenye jedha. Qaamolee mootummaa biirooleen innoveeshinii carraa hojii mucaan kun hanga isaanitti deemuu qofa osoo hin taane osoo danda'amee fi biirooleen miseensota baay'ee of jalaa waan qabaniif osoo danda'anii nama akkasii itti deemanii gargaaranii itti deemanii yoo jajjabeessine hankana miti namoonni kalaqa gurguddaa hojjetan meeqatu gandatti hafee jira. Gaaddisaan duraan dursee eessuma kiyya waa'ee isaa kalaqa baay'ee hojjete kalaqa inni hojjeterraa yeroo yuunivarsiitiirraa ba'ee magaalaa keenya dhufu maashinni daabboon jiru ture. Rakkina santu jira kana furuun qaba jeeti maashina daabboo hojjetu eegalee jechuudha. Harargeetti kalaqee immoo hojiitti gashee jira. Kan Harargee sana maal hojjechaa jira? Waan inni hojjechaa jiru? Sunilleen hojiirra oolee jira hojjechaa jiranii magaalaa keenyaaf daabboo dhiyeessaa jiran jechuudha. Sirriitti hojjechaa jira? Hojjechaa jiru jechuudha. Ati immoo gaaddisaa akkasittiin beekuun caalaa maatiidha. Yeroo barumsa yuunivarsiitiin deemiin yeroo kalaqa kanan kalaqiin dura maal hojjeta gaaddisaan naannoo keessatti? Bakka waan elektiroonikii ta'e hunda hin goroggora. TVs ta'e, moobaayilaa ta'e waan baay'ee yoo nu jalaa tabalashaa TVin keenyas yoo tabalashe hin yaamna nu tolcha. Moobaayiliin keenyas akkasuma yoo wanti ta'e nu tolcha. Bakka istoovii waan garagalee elektiroonikii waan ta'e hunda isaan rakkisu nuuf tolcha. Akkuma agartan qaama miidhamaadha bakka baay'ee deemee wanni isa eeggatee wanta jechuu hin danda'u. Kana kanarratti akka gargaaranii wanta godhanillee dasna jaasila. Gaaddisaan durumaanuu nama kalaqaati. Nama kalaqaaf uumamee natti fakkaata. Rabbummaanuu kalaqumaaf waan isa uume natti fakkaata. Gaaddisaa jalqabumaa waan akka roobootii waan akka meeshaa mana oowwisuu kan ufumaan yeroo manni qorru kan ufumaan oowwisu. Automaatik kan ta'e jechuudha. Automaatika kan ufumaan oowwisu kan yeroo manni ho'u ammoo ufumaan qorrisiisu meeshaa akkasii san fa'aa hojjetee nama kalaqaati duruma jalqabumaa rabbiin kalaqumaaf waan tolche fakkaata. Namoota akka gaaddisaa kana osoo mootummaan deeggarsa barbaachisu taasisee fi nama jijjiirama akka biyyatti dhufan keessatti gahee guddaa shoora olaanaa taphatu jeeti yaada. Itti deemtee akka isaan si deeggaraniif atleast sheedii fa'aa akka isaan si kennan galteewwan garaagaraatiin akka si deeggaran maarkeet cheenii fa'aa akka isaan si uumanii wanta yaalte maaltu jira? Achitti naannoo takka waan ta'eef iddoon ati jiraattuu fi iddoon ati qaamaan dheettee gaafattus waluma bira asirratti immoo xiqqoo walirraa fagaata. As yeroo jettu iddoo deddeemu biiroo tanatti yeroo deddeebitu ammas sa'aatiin deemsa kana na rakkisa baay'ee waan ta'eef garuu immoo imeeliidhaan wajjaasun namoota tokko imeeliidhaan argee fi si gargaara kan naan jedhantu jira. Tokkoffaratti biiroon carraa hojii ogummaatii fi biiroon teekinooloojii fi saayinsii Oromiyaadhaa na yaamanii egzibiishina godhee isaaniif dhiyeessee akkasumatti isaan haalan wantoota gama kalaqatti kalaqa gama piroodakshinii ce'uu danda'u jedhanii tokkoffaratti kan tiik godhan kan keessaa fudhatan kiyya yeroo san garuu bishooftuu irratti oomishinaan jedhanii turan yeroo san immoo achitti ammas naaf mijaa'u seentarii asirratti waan dila tokkoof konsiidar godheetu mana asirratti na gargaara yeroo jedhu si gargaara jedhu garuu stiil isaan eegumatti jira. Gama asitti waan deeggarsi akkasitti argadde hin jiru naannoo ammaan tana jiru kanarratti. Erga shaggar hundaa'ee shaggar yeroo dhiyoo hundaa'ee kutaa magaalaa qaba aanaa qaba waan ta'eef isaaniin deemtee waan akkasii kalaqa akkasiin qaba kun immoo hawaasaafis fayyadattee sirriitti wanta hubachiisa jira moo ganaatti deemaa jirta. Bulchaanaadhaa gaafadheetiin ture bulchaanaa keenyaa kan as malkaa gabarsaa
yeroon gaafadhu keessatti gurmaa'ee kottuu naan jedha namoota wajjin. Iddoo hojiitiin waan kan irratti oomishuudhaaf iddoo hojiitiin barbaada. Yeroon jiru namoota wajjin hojii dhabaa ta'uu kee wanti godhiti akkasitti kottuti wanti godhi naan jedhe waan ta'eef sanis yaa tuman deema jedheetiin jira. Beekamtii paatentii raayitii wanti jedhamu jira. Isa wal qabatee badhaasa garaagaraas fudhatteetti argaan ture. Kun immoo sadarkaa federaalaatti sadarkaa naannootti wanta kennamudha. Akkamitti quba si qabu isaan warra sadarkaa naannoo warra sadarkaa federaalaatti jiran ministeerri innoveeshiniis waan kana keessatti qooda qaba miti. Beekamtiin ati argatte xalayaan sii kennamee eessaa sii kenname maal fakkaata mee waa'ee sanatti? Waa'ee sanii akkuma maashinii waggaa takkaaf teestii godhee pirootaayipii isaa xumuree hojii itti eegalsiisee egzibiishinii yeroon godhu tokkoffaarratti gaafa egzibiishinaa sanarratti bulchaan aanaa Habaroodhaa sadarkaa aanaatti sadarkaa bulchaa balballeetti sadarkaa magaalaa balballeettitti akkasumas sadarkaa biiroo carraa hojii mutuu fi ogummaatti dhufaniit waraqaa deeggarsaatii fi sheedii fi akkasumas maateriyaal financial support kuma dhibbanaa kan naalatanii turanii akkasumattis biiroon kolleejiin pooliteknikii fi ogummaadhaa achirratti dhuftee nalaalanii deeggarsaa waraqaa ragaadhaa naa kennanii akkasumatti sadarkaa Oromiyaatti naaf dawwalanii sadarkaa akka Harargeetti bakka bu'ee biiroo ispoortii fi dargaggoorraa beekamtii fi waan tokko beekamtii argachuu dandeetiin jira akkasumas Afayyaa'in caffee Oromiyaallee faana irra wal argitanii turtanii? Akkasii walaaf agarree achirratti dargaggoo fi wanni dargaggoo Oromiyaadhaa afuraffaratti sadarkaa achirratti wanni naa kanneen turan beekamtii jechuudha. Namoota hedduutu kaarantilii maashinii argee ammaan tana nagaafachaa jira dawwalanii. Maashinii eessatti argachuu dandeenya? Gatiin isaa meeqa namni naan jedhu yoo xiqqaate guyyatti nama kudhan. Fedhiin jira jechuudha. Atama maallaqattiin piroodiis gootudha kanatti dhabdee jechuudha. Fedhiin guddaa jira. Isaan akkama naan jedhan eessa iddoon hojii keetii eessa dhufna naan jedhan. Namoonni immoo waan takka dhufanii siraa bituudhaaf workshooppii wayii tokko qabaattee asiin shanis haa ta'u asiinis shanis haa ta'u gaafa ati oomishtee waan kana si galee gurgurtaa eegalte namoonni dhufee bitu istiil garuu ammaan feesbuukarraa na quba qabu naaf dawwalasi namoonni adda addaa jechuudha. Kolleejjii keessatti oomishna naan jedhan kolleejjii sabbataa. Kolleejjii pooliteknikii kolleejjii sabbataa keessatti achirratti haala tokko mijeessineetu hojii taleena jedhanii yoo gama gartee leegaalitii fi gama agriimentii yoo jiraate fedhiin qaba qaamuma fedhii wajjin hojjechuudhaaf abbaa qabeenyaatis haa ta'u namoota dhuunfatis haa ta'u namoota qaama mootummaattis haa ta'u garuu akka gartee nama dhuunfattis ta'ee nama qaamni mootummaadhaa osoo waan kana paayilet fees jechuun abba kudhan waan dalagamu tokko gaafa kanneen ani abba kudhanan san dalagee hawaasaaf dhiyeessu nama saniifis wanta guddaadha anaafis wanta guddaadha hawaasaafis wanta guddaadha. Gara fuulduraatti kalaqa kee kanarratti deeggarsa yoo argatte waan akkamii hojjechuudha kanatti barbaaddu galmi keenya guddaa maalidha? Galmi kiyya guddaan from bread to space exploration jedheetiin qabadha. Bread irraa ka'ee gama rokkeetii oomishutti maaliif meekaatirooksiin jiran baay'ee ga'umsan qaba. Yeroon kana jiru tokkoffaarratti home appliance kan waggaa lamaan kana keessatti dhaabbata maashinii daabbotuu fi maashinoota isaa wal fakkaatan oomishu sadarkaa Oromiyaatti fi sadarkaa federaalaatti oomishee gamoo namoota bal'aa biraan ga'uudha waggaan karoora kiyya kan waggaa lama. Yeroon isin jedhu maashinoota gosa adda addaatu jira. Kana oomisheetiin namoota biraan ga'uudha. Sanumarraan immoo sanuma waggaa 10 waggaa 20 jedhee karoora qabadhanii jira. Garuu kan waggaa lamaan irraan kana yoo ilaalle namoota dila biraan ga'uudha maashinii kana oomishee. Akkasumattis maashinii kana gama istaandaardii isaa eeggateen gama biyyoota Keeniyaa, Suudaanii fi Jabuutii biyyoota sadeen kanarratti xiyyeeffadhee kan jiru. Waa'ee appilikeeshinii keessanirraa garuu kalaqxee dhiiste moo maalirraa fayyadamtee yuunivarsiitonni maal siin jedhan fiidbaakiin jiru maalidha? College of Computing and Informatics irratti sagantaan qabamee ture. Istiil ammallee beekamtii isii kan hinaan jechaa jiran. Ammaan tanallee wal faana quba qabna. Beekamtii certificate of recognition fi waan tokko isii kan hinaan jechaa jiranii. Yaa'u ani immoo yeroo hedduu hojjechuu irratti kan hin fokus godhu. Wanni kun immoo gama lamaan wanta tokko wanta masmara qabsiistee asiinis masmara konkaarentilii dalaguu qabda. Isaanis amma akkas jechuu jiranii beekamtii gizeen siin jedhu faayinaanshaali akkasitti waan kana produce godhuudhaaf sappoortii osoo hin ta'in sadarkaa isaanii sadarkaa kolleejitti wanni isaan naa godhan certificate of recognition sun immoo naaf waan baay'ee guddaadha. Gara fuulduratti illee creativity hiyyanii idaa jedheeti yaada sadarkaa addunyaatti. Wanneen amma haasofne irraan ala kalaqa wanti gara fuulduraatti yaaddee wanti dabalataa yoo jiraate. Artificial intelligence yoo ilaaltu hardware makaanikaa hunda walirra qabata waan ta'eef product akkana kana oomishee hawaasa biraan gahaa
Kanaaf immoo namoonni tokko tokko namoonni fedhii kalaqa jajjabeessuudhaa qaban sadarkaa ministeerattis haa ta'u sadarkaa muummicha ministeerattis haa ta'u sadarkaa aanaattis haa ta'u sadarkaa dhuunfattis haa ta'u wantoonni namoonni kana deeggaruu barbaadan kan wajjinis hojjechuu barbaadan kollaaboreetii ta'anii warra hojjechuu barbaadanis you must welcome jedhaani. Tanaafuu nama hundaafuu waan gaariin dhaama. Namoonni isa gargaaruu yookaan immoo kalaqe kana caalaa guddisuu innis fayyadamee biyyis akka irraa fayyadamuu barbaadan isa deeggaruu dandeessu akkasumas immoo qaamoleen kana irratti hojjetan qaamni dhimmi ilaallatus itti siqee walii hojjete wanta hedduu akka harkasaa jiru isarraa dhageenye irra jedhee yaada. Qophiin carraaqataa har'aaf qindeeffanne kana fakkaata ture waan daawwattaniif guddaa galatooma. Ulfaadhu galatooma.